naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam keessatti walitti bu'iinsa humnoottan nageenyaa mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen namoonni nagaan sadii du'anii sadii immoo madaa'uu isaanii jiraattonni naannoo sanaa ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa Qeellam Wallaggaatii fi Gujii Bahaa keessatti duula waraanaa gaggeessaa jiraachuu isaa ibsee jira. Kana fuula Facebook isaarratti ibsee jira. Isa Shawaa Kaabaa keessatti taasifamaa jiru irratti immoo wanti ibsee jiru. Dhimma kana irratti bulchiinsa aanaa Dagam godina Shawaa Kaabaatii fi biiroo bulchiinsaatii fi nageenya naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame yeroodhaaf akka hin milkoofne kan ibse gabaasni Tsahaay Daamxoo ittaanee dhiyaata. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamitti jiraata Alii Dooroo ta'uu isaanii kan ibsan nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin dhayinaa kan jedhan waldhabdee mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jiru lammiileen nagaa miidhamaniiru jedhan. Aanaa Dagam kallattii Yaayyaaroo Willinjoo naannoo jedhamu kanatti waraanni itti fufee jira. Gidduutti kan isaan waraana mootummaatiin rukkute jedhu warri rukkutamanii waraana godaatiin warri rukkutanii namni irraa miidhamnaan aariidhaan rukkutanii jedhamanii nama sadii lafa Alii Dooroo jedhamtu tokkodha rakkoo hamtuun kan jirtu lafa sanatti waraanni lamaa warri rukkutuun numa jira garuu uummata nagaa baluma waraana bilisummaa Oromoo walitti dhuftanii kana namni mana qabamee mooree fi alaa mul'ate jira beekte namni lama jiraattotuma namni beekaa namni tokkichi nama Saffaa jedhamu kan reeffi isaa rufaa mul'atu malee eenyu akka ajjeese hin beekamu hanqabe garuu waraana mootummaati beekte shaneedha walitti dhuftadamee qabame akkaataa jedheen beeku har'a yoo aanaa Dagame ganda Yaayyarootti yoo ta'e borummoo aanaa Gullallee gaafa kaan immoo achuma gara aanaa Kuyyuu gammoojjii sana iddooruma jijjiiraa ola malee akka amma waraana deebitee hin beeku beeki. Namni kun itti dabaluudhaan waldhabdeen naannoo sanatti adeemsamaa jiruun jiraattonni bakkaa bakkatti socho'uuf rakkachaa jiru jechuunis ibsanii jiru. Namni biraan jiraataa aanaa Dagam ganda Haroo Yaayyaa ta'uu isaanii ibsan maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan dhukaasa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun lammiileen nagaa rukutamaa jiru jechuudhaan ibsanii jiru. Dubartiin takkittiin wanti isaa ganda alimman qarree koora aanaa Dagam kan jedhama. Bakka horii gaggaarii hoofanii yeroo deemanitti dubartiin horii irraa layyoo danda'an qalee kanaadhaan ta'ee jechuun bakka battalumatti duute isaan malee nagaan biraa bira jiru achi boodarra laaftotti miidhamee awwaalan. Sora meeshaa gurguddaa kanaan aanaa tokko keessa aanaa godhe aanaa lafa keessa dabartee rukuta kaan uummanni lafa irratti argame maaltu jira kaan karaan bobbaan karaan gabaadha kan daldala karaan awwaalatti jiru guyyaadhaan horii digdama horii kudhan kanaa oltu gurrabaatee olaa karaan ittiin kaanii achi gahee qalanii inni haalli jireenya biyya kanaa jireenya miti magaalaa kudhan waan hin danda'amu waan hin danda'amu kan kaa'eef. Namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii qoodan kunneen akka jedhanitti naannawa isaaniitti waldhabdeen mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti cimee itti fufe kun yaaddoo keessa isaan galchuu dubbataniiru. Qaamoleen biyyaalessaas ta'an idil addunyaa dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennuun akka uummata baraaranis gaafatanii jiru. Rakkoo jiraattonni kaasan kan ilaalchuudhaan bulchiinsa aanaa Dagam godina Shawaa Kaabaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gamasaan naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa, godina Qeellam Wallaggaa fi godina Gujii Bahaa keessatti duula waraanaa gaggeessaa akka jiru fuula Facebook isaa irratti beeksisee jira. Wal waraansa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam ilaalchisee garuu wanti ifa taasisee hin jiru. Gama biraatiin kallattiidhaan ajjeechaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jira jechuudhaan jiraattonni kaasan irratti deebii kennuu baatanis ajjeechaa wal fakkaataa naannoo Amaaraa keessatti raawwatame jedhamee ilaalchisee roobii darbee sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa Laggasee Tulluu raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa waliigalaan namoota nagaa fi dhaabbilee siivilii irratti hin xiyyeeffatan jechuudhaan tarkaanfiin fudhatamu akkaataa seeraan qoratamee fi qindaa'een akkasumas haala seeronni biyyattii heeyyamaniin jechuun ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaas dhiyeenya kana ibsa baaseen lammiileen Itoophiyaa hundi daandii marii nagaa akka hordofan waamicha dhiyeessee ture. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaan ibsa tibbana baasaniin waldhabdee naannolee Oromiyaa fi naannoo Amaaraa akkasumas naannolee kanneen biroo keessatti uumame hordofuun humnoonni nageenyaa mootummaa fi gareewwan hidhattootaa sarba mirga namoomaa isaan taasisan ilaalchisuudhaan gabaasonni bahaa jiran kan yaaddesse ta'uu ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Hayyee amma immoo gara gabaasaalee bakka biraatti alaa argannetti darbina. Raashaan meeshaa waraanaa farra saatalaayitoota
hawaa irra jiranuu hojjechaa jiraachuu isee masaraan White House irra ga'uusaa yookaan mirkaneeffachuusaa ibsee jira. Dhimmichi sodaa nageenyaa hamaa ta'uu isaas seeratumtoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsaa jiru. Gochi Mooskoo kun waliigaltee fayyadama meeshaa waraanaa hawaa irratti taasifamu kan diiguudha jechaa jirti Yuunaayitid Isteetsi. Dhimmichi yaaddoo ta'us waan sodaa battalaa hin taanedha jetti jedha mootummaan Yuunaayitid Isteetsi. Gabaasni Anita Powell dhimma kana irratti qopheessite kunooti. Raashaan ji'a kana keessa gara hiwaatti rookeetii erguudhaaf jechuu ishee erga White House mirkaneessee booda ijji nama hundaa waan gara samiitti ol ilaalu fakkaata. Akka Yuunaayitid Isteetsi jettetti Raashaan teknooloojii meeshaa dhumiinsa jumlaa uumuu danda'u hawaa irratti fayyadamuu ilaalchisee waliigaltee jiru faallaa adeemaa jirti. Dubbii himaan masaraa White House John Kirby dhimma kana irratti waan ta'aa jiru yommuu dubbatan akkana jedhan. I can confirm that it is related to an anti-satellite. Aangoo farra saatalaayitii Raashiyaan guddifachaa jirtu waliin kan wal qabatu ta'uu isaa mirkaneessuu nan danda'a. Jalqaba irratti kun waan battalatti hojiirra ooluu danda'u miti. Yaaliin Raashiyaan gochaa jirtu yaaddessaa ta'us kun nageenya garee kamiifuu ammaaf waan sodaachisaa miti. Kan dubbachaa jirru waa'ee battalatti meeshaa dhala namaa miidhuu fi addunyaa kanaaf sodaa ta'e miti. Manni marii bakka bu'oota uummataa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin kamisa kaleessaa balbala cufatee waan kana irratti marii taasisee jira. Maayik Tarner hoogganaa koree odeeffannoo tika nageenyaati waan jedhan qabu dhimma kana irratti. Hundi keenya kanas dhufne bulchiinsi waan kanaa akka dhimma ciminaatti fudhachaa jiraachuu isaa fi karoora qabaachuu isaa irratti yaada baay'ee jabaa ta'e qabanneeti. Hanga'oonni ministeera ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Peentaagoon humni waraanaa dhimma hawaa irratti hojjechaa jiru. Wanti amma jedhamaa jiru kun yoo hojiirra oole qolachuudhaaf qophaa'aa akka ta'e ibsamaa jira. Xiinxalaan waa'ee waraanaa Tad Harrison dhaabbata American Enterprise Institute jedhamurraa yaada kennaniin akkas jedhu. Kanaan dura dhimma waraanaa irratti inni xiyyeeffannaa lammataa ture dhimmi hawaa yeroo ammaa nama ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Peentaagoon keessa hojjetuuf dhimma ijoo ta'ee jira. Dhimma kana irratti dhugumatti fuulduratti tarkaanfachuu jalqabanii jiru. Harrison akka dabalanii jedhanitti biyyoottan hedduun dhimma kana irratti xiyyeeffannaa kennuudhaan teknooloojii isaanii akka fooyyessaa jiran ibsan. Hawaa dhimma waraanaa adda addaatiif itti fayyadamna. Yoo diinni dandeettii nuti hawaa irratti qabnuu fi aangoo itti fayyadama keenyaa nu harkaa fudhate faayidaa guddaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi hawaarraa argatuun mormuu danda'u. Biyyoonni akka Raashiyaa fi Chaayinaa yeroo dheeraadhaa jalqabee dandeettii farra saatalaayitii isaanii kan guddisaa jiran kanaaf jechuudha. Dubbii himaan masaraa White House John Kirby Raashaan waliigaltee fayyadama hawaa irratti akka hokkora uumaa jirtu himanii Washington fala dippiloomaasiitii fi dursa kennuudhaaf akka hojjechaa jirtu ibsanii jiru. Dhimma kana irratti Raashiyaa waliin kallattiin wal arguuf karoorfannee jirra. Akkasumas biyyoota michuu keenya ta'an wajjin. Akka ogeessonni to'annoo meeshaa waraanaa jedhanitti waliigalteen bara 1967 waan itti aanee dhufu irratti wanti tolchame akka hin jirre ibsu. Haa ta'u malee sochiin farra waliigaltichaa biyyoottan hedduu akka dammaqse ibsu. Daariil Kiimbaal waldaa to'annoo meeshaa waraanaatii fi daarikteera akkana jedhan. Kun diinagdee fi hawaasa addunyaa miidhuu waan danda'udha. Kanaaf Chaayinaan dhimma kana irratti yaaddoo qabdi. Walquunnamtii Raashiyaan nu waliin qabdu caalaa biyyoota Raashiyaa waliin walitti dhihaatan kan akka Indiyaa baay'ee yaaddoo keessa seenanii jiru. Kanaafuu ceephoo cimaan ni jiraata jedhee yaada. Sunis akka Raashiyaan duubatti deebitu taasisuudhaaf gahaa ta'uu danda'a. Kanaafuu amma maal ta'u hawaa kana haa ilaallu jedha gabaasni Anita Powell VOA'dhaaf qopheessite kun. Qophiin fayyaa torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna.
gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa. Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii galgala jimaataati. Amma gara qophii keenya torbaniitti darbina labata. Dargaggoo Firaa'ol Dassaalany Abdiisaa sirba afaan Oromoo bifa haarawaa ta'een saba himaalee akka masarii suur sagalee yuutuubii tiiktookii kanarratti maqaa sayyoo jedhuun dhiyeessaa jira. Firaa'ol dhiyeenyattis hojiiwwan isaa dhaggeeffatootaa fi akka sirbaatti qindeessee dhiyeessuudhaaf akka yaada qabu ibsee jira. Ogeessi muuziqaa Aniisi Gabii Eda'oo gosti sirba sayyoon qabatee dhiyaataa jiru kun waan haaraadha, waan gaariidha, waan miidhagaadha jedheera. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qaba dhiiraan wajjin haasofna. Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti dhalate kan guddate dargaggoo Firaa'ol Dassaalany Abdiisaa dhiyeenya kana weelluuwwan afaan Oromoo bifa hippaappitiin saba himaalee suur sagalee qaban kanneen akka yuutuubii fi tiiktaakii irratti lakkisuun beekama. Sirboota miirakkoo fi haala ani keessa jiru naaf ibsan irratti xiyyeeffadhaa kan jedhu Firaa'ol moggaasa sayyoo fudhatee erga marsariitii suur sagalee yuutuubii irratti viidiyoo sirbaa fe'uu erga aanse ganna 3 tareetu jira. Maqaan kun sirrii Firaa'ol Dassaalany Abdiisaa jedhama. Gaafa hippaappiitti dhuftu yookaan gaafa raappiitti dhuftu dirqama qofaa kee dhufta waan ta'eef wanta hojjettu hundumaaf itti gaafatamummaa fi kee fudhatta waan ta'eef maqaa kee qayyaruu qabda. Jechuun immoo iddoo bakka irraa dhufte bakka bu'u qaba maqaan kee. Sayyoo jechuun maqaa warraati. Sayyoon kun warradha. Walakkaan isaanii Qellem Wallaggaa, Dambidolloo, Saasiggatti argamu. Kan muraasni immoo Naqamtee iddoolee qaadhamu kana. Facaan argamu jechuudha sababa garaagaraa. Kan koo kan dhufe warra sayyoo warra dhamannaa jechuudha. Sanumarraa kan keedha sayyoo kanan jedhee. Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutuun kolfinee. Sayyoon sirboonni koo jiruun ofii keessa jiraadhu keessumaa gungummii bara dargaggummaa booree jiruu fi jireenyaa fi kaan irratti xiyyeeffatu jedha. Amalaanis kan muuziqaa raappii keessatti Master of Ceremonies jechaan kan ibsamu kan abbaan dandeettii sirbaa qabu alasuma dhaggeeffattootaaf weelluu baasuun akka geerarsaa dhugaa jiru alasuma namatti muudhasii jedha. Biyya keessatti baratamne waan ta'eef namaaf haaraadha. Anis kanan yeroo baay'ee waama miiraa, waa'ima abdii dhabbummaa, abdii, waa'ima booree, waa'ima kaayyoo kanan naasoof yeroo baay'ee gatiin beekuufidha. Jechuun hiriyoonni koos namoota naannoos social media irratti kan argitu yeroo baay'ee wanta hubadhu gatiin ofii kootis sana keessa waan hin tureef sana bakka bu'uun barbaada waan hin ta'eef waa'ee sana haasa'uun barbaada. Malee amma lafaa kaatee waa'ee durba wayii yookaan waa'ee umtee sirbituun salphaa mala garuu isa kana namni dubbatu hin jiru. Keessumaa biyya keessatti baratamne natti fakkaatama waa'ee miiraa, waa'ee nageenya sammuu haasa'uun, waa'ee akkasii of baasanii akkasii iftoominaan waa'ee miira ofii wanta akkasii haasa'uun hin baratamne natti fakkaata biyya keenya keessatti. Kanaaf fiidbaakii amma ta'e argite namoonni baay'ee jechuun wanta waa'ee isaanii dubbatuuf bakka isaanii waan butuuf namichi bakka jechuun dirqamas jaalataa jechuudha. Maaliif hundusaa buutee dubbachaa jirta afaan taa'e bakka bu'aa jirta waan ta'eef jechuudha. Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutuun kolfinee eenyutu nu gaafatee maal gochuu akka feenu maal akka hawwinee sadandeenyu hundumaa ofirraa ariinee isamna nu caalu utuuma dhageenya wachi galagalleeti bira kan darbine. Sayyoon dargaggeessa ganna 24ti. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa Wallagga ba'aa Naqamteetti erga xumureen duuba achuma yuunivarsiitii Wallaggaa irraa ogummaa fayyaatiin qabxii gaariidhaan eebbifamee hojiis jalqabee ture. Hanqanan baradhee ogeessa fayyaadha. Meedikaal laaboraatoorii baradhee. Waggaa tokkoof biyyattiin dambi'een tokko jirti biyya Aggaaroo fi Beddellee gidduu. Achi hojjechaan ture gara ji'a 8-9 hojjedheen ba'ee jechuudha. Jechuun haalli naam jenne waan ta'eef muuziqaa gatiin jaalladhuuf sadhiisee kanatti galeen jira jechuudha salphaamatti. Sammuu kee beela'eef kunooti sooranni kan beellameef malee hin dhufu soorumni raammoo milkumeedha miila kuma. Ijoollummaa kootti gaafan 19 bal'inatti fakkaata. Mucaan hiriyaa koo jira ture. Sirba Ingiliffaa fidee Ingiliffa kun shaakalluuf
fiddee wajjin shaakalaa turre. Achi utuma shaakallu inni akka dhiisuu bayte hangaruu wanta sana gatiin fedha kooteef na fudhateef achumaan itti fufee erguma sanaa kaasee ijoollummaa qooda kaasee waa'ee mala ammaltummaa waa'ee loogii naamne waan akkas akkasii mana barsiisatti barreessan ture garuu gadi hin baasne kan inni muuziqaa bichuu jalqabe garuu ergan lammaffaatti kan jalqa sagalee waraabee dhaabbisuu jalqabe jechuudha yuunivarsiitii galuuf 2010 jechuudha. Kanani sagalee waraabee jechuun akkasuma gabbaasee namatti agarsiisuu barbaade hiriyyoo koo tokkotti waan akkasii naamni kan jalqabee bara 2010 koo tokko yuunivarsiitii galuun jalqaba farstii irratti jechuudha. Xiqqoo akka amma kanatti jabeessan turreeni amma kanatti baasee agarsiisuuf jechuun haala irra ture dhugaamsaa dubbachuuf baasee akkanatti dubbachuuf jaalaan turre garuu manumatti walaloo buleettiin koos immoo kooti turte walaloo namni waa'ee walaaltummaa kana waa'ee jaalala biyyaa waan akkas akkasiin barreessaa turre garuu hiphaappii kana wajjin gaafa wal baruu waa'ee miiraa waa'ee saban keessaa bees iddoon keessaa bees rakkina dargaggoo waan hin ta'eef suma dargaggoota arguu waan minnaansa hawaasarratti arguu qoqqoomama sabaa waama jiru waama miira koo waraabee kan laabbisuu qabe sababa sanaa laa jechuudha. Sayyoon ammas sirboota isaa walitti qabee bifa albamaatiinis dhiyeessuudhaaf yaada akka qabu dubbata. Anis Gabii Da'oo weellisaadhaa fi ogeessa muuziqaati. Hojii Sayyoo ilaalchisuun akkas jedha. Waliin akkasii TikTok irratti san argee baay'ee na ajaa'ibsiisee dhugaa dubbachuudhaaf seenaa muuziqaa uummata Oromoo keessaa qabsoo mataa isaa danda'ee jalqabeera jechuudha mucaan kun. Haala addaatiin haala isatti fakkaateetiin ammayyeessee bareechisee yaada keessisaa karaa salphaa ta'eedhaan ibsuudhaaf hip-hop freestyliin isaa seenaa tokko kaasee rukuttaa keessa galchee sitti himudha. Ammattis viidiyoo muuziqaa tokko waliin hojjetaa akka jiranis anis ni dubbata. Waa'ee yeroo irratti xiyyeeffata. Yeroo isaan nuti jennu yeroo nuti hojjennu yeroo itti waa yaadutti qabnu itti dandeenyu ishee amma tana. Kanaaf ammadha yeroo siroo jedhu finni dhufaa jirra. Yaa Rabbi nu gargaare kun ammoo. Sayyoon ammasii sirboota kootiin miira kiyyaa fi dhugaa lafarra jiru ibsuu itti fufaa jecha keessumaa dargaggoonni akkasaas miira isaanii dhokfachuu irraa baasanii utuu karaa isaaniif toluun ibsatanii gaariidhas jedha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa. Hayyee Sagaleen Ameerikaa qophiin afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoroomoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksiitiin fi akkasumas inistoogiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Qophii keenya borii sanbataa fi dilbataa jechuudha. Qophiiwwan haaraa qabna karaa raadiyoo saatelaayitiin hordofuu hin dagatina. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin ga'aa jirtu Tuujubee Horaa. Piroodyuusariin keenya Eliyaas Asmaaree, gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Ashannaa fi kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Morodaatii fi ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya idilee wixataatii nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.